كنا وربي توكي أنا قررت كجا أجندا بلا كجراجرنا نابو كيسني نالايت أني كتوب تاني بربا جالس كده سكي يوان نبيك أنا تبيخاني تيمات سنقتي نما ما نقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني كبجم توتا بجالتهم توتا وردفتت أفسات وجلا ورقمتن ويلكم أنا دف بجناجان أفتن سنين جدا أكسم إيجا كارانتنا فيديو هاري أرجعني جرا أكسي راتي كويا دا ورفعتشوم بربادة فيديو كنا قدومات نوادين هردفا سنين جدا بربادة مالي في أكو مرة جاجر تناكم بيكا جرو mucattiin seenaa jedhamtu Dr. Aslii Raana qabee jira. Akkasuma immoo Dr. Asliin gaafii koo naaf deebisuu qaba, na fuudhuu qaba isa jedhu qabsoo itti fuftee jirti jechuudha. Akkasuma immoo Dr. Asliin inni kan jechaanii jiru ani social media irratti si baruun koo yes dhugaadha. Nama eenyumaa yoo ta'e social media kanarratti nama hedduu wal baraa turre. Akkasuma obbolummaa waliin haasaa turre ka jedhu yaada ofii ibsachaa jira. Isiin immoo uf ajjeesaa kalaas yoo kasiin arganne taate uf ajjeesaa jettiini. Kanama immoo waan nama dhibu ajaa'iba. Abbaa manaa qabdi, abbaa manaa kee maal goota jennaani. Abbaa manaa koo waan godhanatu beeka akka isaa siin galchuu ati tolinaa jedhi. Jara keenya ani kana dhibu zabana akkam keessa jirra. Maaltu deemaa jira, maalitti deemaa jirra isa jedhu dhugaa hedduu ni ulfaata jechuudha barree akkanaati. Hundaafuu amma fakkeenyaaf waan akkanaa kun bultii namaa diiga jechuudha. Fakkeenyaaf amma Dr. Asliin Dr. Odoo jechuun leen taanetti Asliin jechuudha. Haa ta'u abbaa maatiitti beekamaadha, nama xiqqaa guddaatu beeka jechuudha. Amma isiin kun dhugumaan jaalala dhugaa isa jaalatteeti moo deebee mootu bultii isaa kanaan isa diiguudhaaf bakka kanaan bakki dhugaanaaf hin galini. Maaliif fakkeenyaaf haasaa nama tokko lama ajandaa godhatanii irraa haasa'ulleen hin barbaachisu. Bultii namaa diigulleen hin barbaachisu mootu. Fakkeenyaaf amma mucattiin Asliituun haati manaa Asliidha jechuudha. Asirratti dubartiin ni hinaafti ni aarti jechuudha. Ol kaatee fakkeenyaaf badii tokko yoo karaawwatu taate yookiin immoo maaliif bultiin adiida jettee isaan ka wal dhabdu yoo ka ta'u taate bultiin isaa diigamtee jirti jechuudha. Garuu haa ta'u namni jecha namaatiif mootu akkasuma jecha namaatiif social mediaadhaan namni tokko si jaaladha jechuudhaaf innis nama akkasitti bultii fi diiguu miti. Hundaafuu mucattii rabbiin isii akka qajeelchuma jenna kan inshaallah. Dhugaan mootu hedduu nama dhiboonni akkana ni ulfaata. Akkasii viidiyoo kana hagadhuma isaatti daawwadhame viidiyoo tokko irraa dhaggeeffataatiin olee jechuudha. Viidiyoo waraabulleef natti hin mijanne ture dhaggeeffataa ture. Ani yoo isin argatin of ajjeesaa kalaas addunyaa matanarraa deemayyuu jetti wanni waan an jedhu kana naaf hin godhin taate of ajjeesa. Sababa isaatiin immoo namni sababa maqaa isaatiin yoo of ajjeeses yaa waan godhuun qabu of ajjeese jedhee ni jira jechuudha innis. Akkas inshaallah hundaafuu mee viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuudha. Uummanni illee maal jechaa jiranii akkasuma namoonni hedduun gastii keessatti ol duudanii ana warfaa deebee mootuu namoota beekamoo hedduutu bira jira. Mee waan isaan jedhan walumaan ilaallaa walumaan dhageenya inshaallah. Illee namoonni biraallee yaasillee maddoolaabuullee namoota hedduu as keessa jira. Nama sheekota jira olumaa qabna. Nama waa itti himannu qabna. Nama osoo ga'e layyuu waa godhachuu barbaanne guyyaanii kaa waa hedduu jira. Akkasiin dhalanne akkasiin guddanne bakki itti himatan bakka tanaa miti, bakki itti jaalatan bakka tanaa miti, bakka itti jaalatanii sirna itti godhatan bakka tanaa miti. Dhaabadhu rabbii si qabne maatii qabda, haadha qabda, abbaa qabda. Dubbiin tun sirrii miti boru jaahila bahee waa jedhee akki kuni badee wanni martin harkaa badaa duraa nama walii qabuu dadhabne namni homa walii haasayaa oola. Dhimma isan galchine dhimma maatii obbolee nama wal fuudhe lama as gubbaa ajandaa godhee irra wal fixaa oola. Sirni akkasii miti biyyi akkas hin jirtu. Waa hedduu walitti qabnaa yaa obboleettii tiyya foon tiyya dhiisi waan kana keessaan himadhu keessaan dubbadhu sirna qabduufi waan qabdu gubbaan himanna yoo firaankii illee taate kuni kanaa miti akkanaa miti akkas hin jirruuti akka jirru akka biraati nu warra sammuu sirna gadaa kalaqee har'a lafaa qabne jenne sammuu sun har'a eessa dhaqeetii waan kana gubbatti haasoftan
asbahaati as deebi'aati mucayyoo qabadha haa qabannu taa'i jedhaani mana cuftee waan jiru walitti dubbanna warraaf haaloo fi waan garagaraa barbaadu deemuu barbaadu as gubbat taa'ee waan arge haasa'u jalan deeminiiti kunoo ammaa bakka gaarii jirta tanaanuu beekamteeti nuu dhaabadhu akka itti deemnuuf waan itti deemnuuf waan irraa goonu rabbitu nu milkeessa rabbi isin hunda haa milkeessu warra as jirtan warra bakka mara as jala jirtan hunda keessan abboo milkaaya rabbi waan yaaddaniif akka yaaddan hunda rabbi isinii haa awwaatu ammarra ulfinni mana keessan haa bu'u salphinni isinirraa haa godaanu rakkoon mana keessanii haa baatu gammachuun mana keessan maatii keessan keessa haa jiraatu jaalalli yoo jiraattillee rabbiin jaalala kana isinii dabalee jaalala tokkummaa ka waloomaa ka cidha bareeddu ka duudhaa bareeddu ka aadaa bareeddu intala tarkaanfattee ilma tarkaanfatee uffata uffatee adii dubbatee namni cinaa goree hamoomota bareedaa rabbiin guyyaa san isinii haa kennu waan uummanni jaalatu intala ollaa fi bakkaa fi akkaa fi deemsaa dhaabataa bareeddu rabbi si haa godhu giiftii tiyya seenaa maqaan kee illee seenaadha akkuma ta'eefuu maqaan kee seenaa badaa ofitti hin galmeessini jara keenya dhiirri as keessa jirtan obboleettii tiyya shamarran as keessa jirtan hundi keenya ilma ga'ila ilma sirna ilma aadaa ilma duudhaa qabu ilma bareedu ilma dubbatu bareedu ilma hojjetu bareedu ilma biyya namaallee taa'ee rakkataa gargaaru ilma biyya namaallee taa'ee rakkataa boohee dheebotee rakkatee qabsoo Oromoo tanallee geggeessee asiin gahe galanni keessan har'a waan didiqqoo irratti nama 8,500 taatanii waan akkanaa osoo laaltan osoo hin taane walooma keessan dubbattanii hiree teessan murteessifiittanii ijaarsa keessan godhattanii dallaa gabrummaa tana cabsitanii dallaa walabummaa ijaarattanii bakka tokkoon deemtaniin isin eenna nuti biyya keessa jirra abdiin isinirraa qabnu tanaa miti maqaa walitti hin dhiibinaa sirna walitti hin dhiibinaati sirni tanaa miti jilbi tanaa miti jara keenya anawaan as jirta as jala jirtan namoonni hedduu as keessa jirtanii koottaa dubbii tana keessaan fudhanneetiin waan kana haalaallu dhugaallee taatu piraankiillee taatu badii biyya baduu deema namni keenya badaa jira akkanatu akkana bada borullee waan biraatti dhufa jabaa dhabna sirna dhabna ijoollee teenya xixiqqoo tanatu nurraa badan warra amma umrii ol guddate waa hedduu garree as geenne amma immoo nama waa arguu ijoollee yoo rakkataa yoo namni dhukkubsataan hospitaala ciise dawaa namaa bittu ijoollee yoo rakkanne maali jettu seenammaan tunu dheengadda quuqama isiin haasoftee qoma dhaattee haasoftu wayii mana wayii dhagaye sagalee kana jechuudha ijoollee akkanaa tana dhabuu jirra giiftidhan teenna jajjaba sabbata gaaloo hidhattee qabsoo teenna tana utubdee rakkataa keenna utubdee beekaa keenna ol fuutee beekumsa gaarii inni sammuu keessaa qabu beekamtii kennitee fi miidiyaa kana keessa ol kaafti dhabuu jirra warra kana dhabuun ija dhabu sammuu dhabu miila dhabu kanaaf jarana garaa qofa taanee hafutti jirra dhiira teenna as deebi'i koottu dhaddacha qabna dhaddachi keenna sirnaa jilba qabaa bokkuu qaba akka qabu qaba haadha siinqee tana gara deemuutti gargaraatti jirti akkasii miti as deebi'aati waan jiru haasoftanii waliin haasirreeffannu ila sona galatoomii wanni ati jette dhugaan dhugatti dhugaadha akkuma ati jette ilmi roga qabuu fi ilmi sona qabu yoo waa dubbates baay'ee namatti tolas baay'ee dhageeffatuunis baay'ee nama bareeda inni lammataa wannan siin jechuun barbaadu waan kana ani seenaa akka nama tokkotti nama keessaanillee waliin beeynu keessaanillee waliin haasofnu waa'ee kanallee haasofnee turre akkasuma kalee galgalallee mana asliitti dhaynee gara nama 4,000 fi wayii ture woggoo achi jiraatanii jechuudha dubbannee waa'ee kanarratti asliillee wanni kun rakkoon qabu hayyee eega akka saateanillee gara biyya biraatti deemuu barbaada garasitti si fudhadha waan jedhamu illee seenaa waliinillee waan dubbatantu jira yoo warri achi jala jirtan yoon kijiba ta'uu baate yookaan ammoo na kijibsiiftanii jechuudha kanaafi dhuga jette ammoo wanni tokko wanni barbaachisu akka ilma namaatti yookaan ammootu akka namoota gurguddaa namoota na duraa akka Anwaar akka barsiisaa akka Yaasin namoota nurra gurguddaa beekantu as keessa akkasuma akka miidiyaa madda walaabuu namoota jajjaba jira namoonni nu uf duratti ilaallu namoonni nu ammoo fakkeenya isaanirraa fudhatuu qabnu isaanis fakkeenya akaakayyoota keenyarraa fudhatan nullee isinirraa fudhatuun dirqama maaliif waan hayyuun keenya dubbatu waan beekaan keenya dubbatu jala deemuun bakka waliif kennuun kabaja waliif kennuun nama barbaachisa ilmaan Oromoo irratti akka amantaa musliimaatittis akkasitti beekan kanumaafuu garuu waan kana akkuma jette seenaalleen asumatti dhaabdee maaliif namni tokko maa jaalatte jechuun hin dandeenyu abbaa ijoollee 5 irraayyuu jaalalli nama qaba ammoo jaalalli nama qabu suni akkaataa qaba akkaataan sun akkami namoota hayyoota gurguddaa abboota